Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii waggaa tokko oliif mana isaa keessatti ugurame ka ture hayyuu dureen abbaa obbo Daawud Ibsaa amma mana isaatiin alaatti argama. Dhimma kana irratti ka dubbifnee qondalaan abbaa obbo Shugut Galataa boordii filannoo waliin marii taasisuu mirkaneessee dhiibbaan paartii jiru ammallee hin kaane jedhe. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo gara waggaa lamaaf deema ergee manatti ugurame haa ta'uuti hagamii asitti jijjiiramni tokko mul'atee jira. Boordii waajjira filmaataatti isaa wajjiniin marii bal'aa dhimma jaarmichaa dhimma hoogganoota dhaabaa hidhamanii jiranii haala waliigalaa irratti isaa wajjiniin bal'aan ergee wal mari'atee booda amma dhibbarraa dhibbatti gadhiisameera jechuus yoo nutti ulfaatellee jijjiiramni guddaan jira. Jijjiirama kanaa jijjiirama gaariidha jenneeti herreegnaa gara gaariitti deemaa. Inni kun hayyuu duree dhaabicharraa gara hoogganoota adda bilisummaa Oromoo har'a mana hidhaa keessatti lubbuun isaanii tajaajila fayyaa dhabuudhaan gaaffii keessa jiruuf balbala saaqa jenneeti herreegnaa. Kuni gara sanaatti ce'aa ka jedhu abdii qabnaa. Isa kana keessatti uummanni Oromoo miseensoliin dhaabaa deeggartoonni dhaabaa hawaasni keenya waliigala barootii darban kana keessa dhaaba kana faana warra hidhamanis ta'e hayyuu dureen dhaabichaas akka gadhiisamu warri falmaa turan carraa kanaan galateeffachuu feenaa. Mootummaanis waan amma jalqabe kana daran bifa kanarra fooyya'uutiin dhaabicha akka inni fuulii guutummaatti socho'u akka inni godhu abdii qabna. Obbo Daawud yeroo dheeraaf manaatti ugurame ture haalli inni amma keessa jiru maal fakkaata? Dura namni isa dubbisuu hin danda'u, mana isaatti seenuu hin danda'u, haala akkasiitu ture. Garuu jalqaba baatii kanarratti gaggeessitoonni boordii filmaataa itti deemanii akka isaan isa waliin haasa'anii carraa argatanii turanii isa sanarraan ka'anii isaan mootummaatti gatii gaaffii dhiyeessanii fi sababni itti ugguramee jiru feerii miti jedhanii gaaffii mootummaatti waan dhiyeessaniif isa kanarratti hundaa'eeti nutti fakkaata. Akka inni qaamaanuu dhaqee waajjira boordii filmaataa waliin haasa'uu bitootessa 10 hireen argamee ture. Isa kanaaf guutummaa guutuutti haalli inni meeshaan isaa jalaa qabamee ture waan garaagarii waajjirri cufamee akkuma jirutti ta'ee hoogganoonni dhaabaa akkuma hidhamanitti waan jiraniif ammas daran warra mana hidhaa keessa jiraniif sababa tajaajila fayyaa dhabuurraan lubbuu isaaniif kan nama yaaddessu haala hamaa keessa warra jiran waan jiraniif inni kun gara Jaal Daawud irraa gara isaaniittis cehee Jaal Daawudis immoo kana caalaa sochii walaba ta'ee adeemu asii faca'eemu akka inni hiree argatu hin abdannaa hin eegna gara sanaatti jijjiirama kana bal'isee waan amma godhe kana mootummaan gara fuulii walaba gochuutti akka inni deemutti abdii goona. Asiin dura mootummaan eegumsa isaatiif hiinee jedhee amma akkamiin gadhiifame? Eegumsa isaatii fi mootummaan haa jedhu malee hidhamuu isaatti dhabeeknaa mana isaatiitti cabsamee qama elektirooniksii kan jiru meeshaa mana keessaa waan garaagarii saamameetidha. Nageenya isaaf ka jedhu takkaallee quba hin qabnu. Boordiin filannoo hidhaan isaa seeralaa jedhee ture akka paartiitti haaqi isaa gaafatu moo dhimma kan irratti tarkaanfiin isaan fudhachuuf deemtan maali? Amma gaaffiin keenya ka jalqabaa inni mataansaa kana caalaa walaba ta'ee akka garaasaa akka inni socho'uu danda'u. Lammaffaan jiru hoogganootni adda bilisummaa Oromoo deeggartoonni miseensoliin adda bilisummaa Oromoo akka isaan gadhiisamanidha. Kuni gaafa ta'ee booda dhaqanii gara waajjirri isaa heedkwaartariin isaatu jalaa cufameeti jira. Inni kuni gaafa inni gadhiisamedha. Jaarmiyaan kun akka jaarmiyaatti gadhiisameera. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoos jaarmiyaa gaggeessu sanaaf haala mijataa keessa jira jennaan nuti irraa haasa'uu dandeenya. Ulfaadhu Dr. Shuguxi. Fayyaanaa ta'etillee galatoomna. Kaaba Itoophiyaatti waraanni ji'oota 16 ture lubbuu namoota galaafachuu fi namoota qe'ee buqqisuu irra dabree manneen amantii akka wal qoodan taasisa. Abbootiin amantaa Ortodoksii fi Musliim naannoo Tigraay caasa isaanii federaal jiru irraa adduuf baasuu beeksisanii turan. Ufi murteen adda ba'uu dhaabbilee amantaa Tigraay himuuf immoo siyaasa Hamza Hussein gabaas qaba. Torban sadiin dura Phaaphaasonnii fi luboonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Tigraay mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa waliin hariiroo bulchiinsaa qaban addaan kutuun mana lubummaa haaraa hundeessuu isaanii beeksisaniiru. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Tigraay gama isaatiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa waliin hariiroo qabu adda kutuu ibseera. Mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatti miseensi mana maree ulamaa fi itti gaafatamaan damee nagaa fi araaraa Haji Mohammad Siraaj garuu adda baaneera jechuun sirrii akka hin taane dubbatu. እኛ
በእነሱ ያለው ችግር በእኛ ያለው ችግር የሀገር ችግር ነው። nuti ummata biyya tokkooti ka jedhan itti gaafatamaan kun rakkoon Itoophiyaa keessa jiru isuma Tigraay keessa jiru akka ta'e ni beeku jedhan. Pireezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Tigraay Sheek Adam Abdul Qaadir yaada sagalee raadiyoo Ameerikaatiif kennaniin yeroo waraanni geggeeffamaa turetti musliimoonni nagaa ta'an imaamonnii fi ulamoonni ajjeefamaniiru jedhan. Manni maree dhimmoota Islaamummaa fi Bataskaan Ortodoksii Tigraay akka adda bahaniif akka sababaatti ka dhiyaatu dhaabbileen amantaa federaala jala jiran miidhaan uummata Tigraay fi bakkeewwan amantaarra yeroo gahutti hin balaaleffanne ka jedhudha. Haleelamuu masjiida Al-Najaashii fi ajjechaa barsiisota amantiirra ga'ee osoo beeku manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa callisuu ka komatan Sheek Adam jaarmiyaa kanarraa adda ba'uuf kun sababa ta'uu dubbatan. Haji Mohammad Siraaj gama isaaniitiin Affaarii fi Walloo Kaabaa keessatti masjiidota 110 caalan miidhaan akka irra gaheeru yaadatu. Rakkoon kun hundumarra miidhaa geessaa jira. Abbootiin amantaa hedduu barsiisonni quraanaa du'aniiru. Kana kan taasise waraana waliiniiti jedhan. Nuti asiinis ta'e achiin nama waraana barbaadu hin deeggarru. Maaliif dhiigni dhangala'a? Maaliif qabeenyi barbadaa'a? Maaliif dhaabbileen amantaa diigama jechuun dubbataarraa jedhan. Yuunivarsiitii Finfinnee fi mana barumsaa amantaatti barsiisaa digirii lammaffaa akka ta'an Dr. Takkaalliin Naggaa gama isaaniitiin manni maree dhimmoota Islaamummaa kanaan duras akkaataan caaseffama isaa naannoleettis ka diriirfame waan ta'eef manni maree Tigraay isuma qabatanii itti fufuu isaanii agarsiisa jedhan. Akkaataan caaseffamaa ka Ortodoksii garuu irra caalaan isaa sadarkaa naannoleetti jechuun akka hin danda'amne ibsan. Kanarraa ka'uudhaan tarkaanfii dhaabbileen amantaa fudhataa jiran dhiibbaan siyaasaa akka irra jiru dubbachuun ni danda'ama jedhu. Akkan yaadutti yeroo adda ba'iinsi akkasii kun uumamu karaa bakka bu'oota isaanii taa'anii walii isaanii waliin dhimma adda isaan baasu irratti ifatti mari'atanii ka murtaa'e waan hin taaneef dhiibbaan siyaasaa baay'een ka irra jiru godheen fudhadha jedhan. Paatriyaarkiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas bitootessa bara 2021 keessa biyyattii keessa bakkeewwan garaagaraa rakkoowwan akka jiran ibsanii turan. Yeroo hedduu keessumaa gochi gara jabinaan Tigraay keessatti raawwataman akka dhaabbatuu fi dubbachuu barbaade naaf hin taane hayyamni naaf hin kennamne jedhanii komii dhiyeessanii turan. Dr. Takkaaleny gama isaaniitiin manneen amantaa maatii ta'anii fi obbolootadha jedhanii amanan kunneen keewwanni amantaa haaraan uuman akka hin jirre eeruun murteen isaanii kun mufii akka ta'e kaasan. Yeroo rakkoo akkasii keessa gallee jirrutti nu waliin dhaabbachuun osoo nurra jiru qaama kallattiinis ta'e alkallattiin nurratti miidhaa geessaa jiru tumsitaniitu dhimma kanarratti mufii qabna ka jedhu akka ta'e nan arga. Kiristinnaa keessatti miidhaan yeroo qaqqabutti amantaan yeroo dhiibamutti waldaan kiristaanaa sagalee ta'uu qabdi ka jedhu jira. Kanarraa ka'uun mufii qaban ka ittiin ibsanidha jedhee yaada jechuun ibsan. Kanaan dura mana lubummaatti hoogganaa damee leenjii ka turan amma Awustreeliyaa Meelbarnitti tajaajilaa ka ta'an Abbaa Saraqa Birhaan garuu garaagarummaan kun amantiidha jechuun falmu. Mootummaa Tigraay fi federaalaa gidduu garaagarummaan siyaasaa jiraachuu danda'a. Kun ammoo garaagarummaa amantiiti. Bataskaanni Tigraay waan ganamteef hayyoonni ishee luboonni ishee waan ajjeefamaniifidha. Murtee kana ka murteessite jechuun dhimmichi dhimma siyaasaa osoo hin taane dhimma amantiiti jechuun falman. Dhaggeeffattootni namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii Koongireesiin US Yuukireenii fi deeggarsa maallaqaa waraanaaf oolu $8 miliyoona ayyama. Pireezidantii Yuukireen Volodimir Zelenskiin miseensotaa fi viidiyoon haasaa gochuun biyyoonni lixaa deeggarsa akka cimsan daangaa qilleensa Yuukireen irraa balaalii xiyyaaraa dhorkanii fi qoqqobbii cimaa Raasharkaan gaafate. Soomaaliyaan filannoo paarlamaa ka duraanuu waggaa tokkoon ture ammallee duraatti butti guyyaan xumuraa ka teessoon 50 guutamuu qabu dhumji kana ta'uu ibsan. Biyyattiin waggaa 50 oli filannoo namcuuf hirmaachisuu geggeessuu hin dandeenye. Naayijeeriyaatti hidhattoonni warshaa timaatimii haleeluun poolisoota 6 ajjeesan. Haleellaa biyyattii raawwate kanaan namni siviilii tokkolleen ajjeefamuu himan. Hidhattoonni kunneen namoota biyya alaa ka warshicha keessa hojjetan buutuu barbaadu poolisiin ibsa baaseen beeksise. Akka afoolii Oromoo gadaantuma dubartootaa fi olaantummaa dhiirotaa mul'isu kalee turtii Dr. Zalaalem Abarraa waliin taasifneen isaniif dhiyeessin. Akkuma ka dubartoota miidha jiru ka dubartoota dinqisiifachaa jiraachuu nuuf ibsee ture. Adoo kun jiru dubartoonni Oromoo sirna eegumsi godhee fi jaalalaan akka jiraatan godh qaban. Kanaaf waa'ee biraarraa Dr. Zalaalem akkanaan ibsa.
Egaa heerumnii fi fuudhi bara duriidhaa akkasa bara ammaa kana bara sabni qaroome jedhamee seeraa fi haalaan tasgabbiin wal fuudhan heeruman sun ta'e butii ture dur biyya hundaa keessattuu butiidha kan ture oolee bulee suuta samkaan evolutionii wayii booddeedha kan haalli amma keessa jirru kun kan dhalate karaa amantii sinni nu agarru karaa maali kanarraa ka'e ijoolleen durbaa of eeguu wal eeguu irratti xiyyeeffatu turanii. Wal eeguu sana irratti akka dhiirritti hin dabarre yookaan haala gabaabaa keessa akka isaan hin gashinee fi jaarmiyaa wayii ijaarratu. Jaarmiyaa tun ta'een ollaatu ijoollee durbaatu garsuu tokko ijaarrataa jechaadha. Garsuu sana addooyyee jedhanii moggaafatu. Addooyyeen sun maqaa isaanii ta'a. Hin kakatu kakuudhaanitti addooyyee sana wanneeru maqaa waliin waamanii. Maqaan ishee fakkeenyaaf dafineedha yookaan waariituudha yoo ta'e waariituu dafineedhanii waliin waamanii jechaadha. Addooyyee waliin jedhu jechaadha. Isaan fuuldura maal jedhanii kakatu yeroo kana galanii gabaa arbii dhaqii limmoo adii bitii yoo maqaa koo dhoofte kiyyoo rabbiin itti jedhu. Charii laga keessaa yoo maqaa koo dhoofte cabi nama keessaa jedhu. Egaa kun kakuudha. Eega kana kakatanii giraanxaa yookaan immoo margaa jiidhaa kutanii kana eega walii kakatanii booddee amma gaafa heerumaniittiyyuu addooyyee waliin jedhu malee maqaadhaan waliin waamanii jechaadha. Egaa kana fakkaata aadaan kan ijoollee durbaasiin jechuufan. Mammaaksi ammaa dubartoota akka gad-aanutti qabu kun jijjiiramuu danda'a. Fakkeenyaaf qoratoonni Afrikaa gariin afoola kan jijjiiruu eegalanii jiranii gam Oromootiin kun jijjiiramuu danda'a. Aadaa keenya irratti afoola keenya irratti kan mirga qabu nuyidha. Akka fedha keenyaatti akka barbaachisaa ta'etti akka nutti tolutti sirreessuu kan danda'u nuyidha. Inni kan qoosaatti geeddaramee hafa. Inni fakkeenyaaf dubartoota aarsu kun amma oolee bulee dubartoonni hammam akka isaan ga'an yeroo beekamu iddoo isaan ga'an yeroo beekamu dura akkas jedhama ture jedhamee kolfattuu jijjiiramuu danda'a. Malee kan mirga qabu afoola keenya irratti mammaaksa keenya irratti hundumaa irrattuu nuyidha. Nutu mirga qabaa, nutu fooyyeffataa, nutu jijjiiraa. Nutu hambisaa, nutu babal'isa. Ilaalchi kun ka duubatti hafee jedhu namoonni garuu afaaniin jechuu baatanillee yaadi kun agammaa inum jira. Fakkeenyaaf dubartii cimtuu yoo argan ati ladhiir dhalachuu maltee jedha namni garii yaad kan jijjiiruun maaf ulfaata ta'e. Egaa kun aadaa ta'e lattafaadha. Qabsoo barbaada. Barnoota barbaada. Ijoollummaadhaa kaasanii akkasittiin guddisuu barbaada. Kuni waan eegalu waggaa 30-40 guunne booddee sirraa jennu miti. Dhaloota haaraa lafaa kaatu akkasittiin guddisuudha, barsiisuudha kan barbaachisu. Mana barnootaatti ta'u, qe'eetti ta'u, dubartiif dhiira gidduu addaddummaan akkasii akka hin jirre. Tokko olaanaa tokko gadaanaa ta'uun akka hin jirre kana barsiisuun nurraa eegama. Ijoollummaatti jalqabnee jechuudha. Kanaaf qabsoo isaa achi jalqabuu qaba. Ulfaadhu Dr. Zalaalem. Atis ulfaadhu fayyaa ta'e. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa aganumaa waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Mammaansi galgala kana namni bakkiis argate bakki itti diriirfatu barbaadata. Hiikammaanii koomenti keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Hamza Hussein gam teknikaatiin Mubaarak Abdallah keessaniif dhiyeesse an asli galgalooti ak borisaati akkana nagaa waaqakee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaa dhan bulaa.